Nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziksii Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa egaa har'a immoo fiiziksii kutaa 9 boqonnaa 7ffaa kutaa 4ffaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira jechuudha. Kutaa har'aa keessatti kan ilaallu 7.7 Thermal Expansion of Materials ho'aan babal'achuu wantootaa kan ilaalu ta'a jechuudha. Kanaafuu sitti chaanaal kanaaf keessumaa yoo taatan maaliif duree subscribe gochuudhaan maatii ta'a maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu biraa akka dhaqqabu keessan bahadha akkasumas PDF fi qabiyyee kanaa yoo barbaadan description box keessatti chaanaal Telegram isiniifan kaa'a achi keessa galtanii argachuu dandeessu akkasumas chaanaalicha illee share waliif gochuu hin dagatina amma qabiyyee keenyaa jalqabu. Thermal expansion of materials ho'aan babal'achuu wantootaa ta'a jechuudha. What is thermal expansion first of? Thermal expansion refers to the tendency of materials to expand or contract when subjected to temperature changes. Ho'aan babal'achuu wantootaa kan jennuun kun dandeettii babal'achuu akkasumas kottoonfachuu wantootaa jijjiirama tempereecharaa keessatti taasifamudha jechuudha. Thermal expansion yookiin immoo ho'aan babal'achuu kan jennuun kun dandeettii wantoonni yommuu tempereechara jijjiiramu yookiin babal'atan yookiin immoo kottoonfataniiti jechuudha. When a material is heated, its particles gain energy and move more vigorously, causing the material to expand. Wantoonni yommuu ho'an energy argatu jechuudha. Energy yommuu argatan total kinetic energy particleota isaanii ni dabala jechuudha. Yeroo darbe temperature define yommuu goonu ilaalleerra. Temperature is the average kinetic energy of particles of a matter. So when a material is being heated, its particles gain energy. Particleonni isaa anniisaa argatu jechuudha. Anniisaa argatan yoo jenne anniisaan sochii isaanii suni maal ta'a jechuudha ni dabala jechuudha. So the particles will move more vigorously. Particleonni kuni saffisaan socho'uu jalqabu jechuudha. Yommuu particleonni isaa kun saffisaan socho'uu jalqaban the material causing to expand. Wantichi maal ta'a jechuudha ni babal'ata yookiin immoo hammi isaa ni dabala jechuudha. Egaa gosoota babal'achuu garagaraatu jira. Isaan keessaa kitaabni keessan bara kanaaf akka ilaaltan kan isiniif kaa'e babal'achuu yookiin immoo dheerinni dabaluu wantootaati jechuudha. Gara fuulduraatti garuu isin dheeriyaan akkamitti dabala, vooliimiin akkamitti dabala hunda isaa ni ilaaltu jechuudha. When the temperature decreases, the particles lose energy and move less, resulting in contraction. Faallaa isa duraatiin immoo yommuu temperature xiqqaatu particleonni wanta tokko energy gallakkisu jechuudha. Energy gallakkisu jechuudha. Ho'a gallakkisu waan ta'eef jechuudha. Naannoon yoo qorra jechuudha. Yeroo kana particleonni kun sochiin isaan taasisan xiqqaataa jechuudha. Yommuu kana wanti suni akka kontoofatuuf sababa ta'a jechuudha. Egaa thermal expansion jechuun deebii wantoonni jijjiirama tempereecharaatiif kennanidha jechuudha. Maal irratti hundaa'uudhaan? Saayizii isaanii irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Different materials expand or contract at different rates. Egaa wantoonni garaagaraa hammi babal'achuu fi kottoonfachuu isaanii adda addaa jechuudha. Wanti hundinuu garaagarummaa tempereecharaatiif deebiin inni kottoonfachuudhaan yookiin immoo babal'achuudhaan kennu adda addadha jechuudha. In general, gases expand more than liquids and liquids expand more than solids. Walumaa galatti gaasonni dhangala'oo caala babal'atu yommuu tempereecharri dabalu jechuudha. Akkasuma yommuu tempereecharri xiqqaatus caalatti summuugamu. Liquids expand more than solids. Dhangala'oowwan immoo soolidoota caala sirriitti babal'atu jechuudha dafanii. Observation of thermal expansion in a solid object requires careful analysis. Egaa wantoonni akkamitti ho'aan babal'atu kan jedhu fakkeenyaaf yoo solidii fudhanne solidoonni akkamitti ho'aan babal'atu kan jedhu kun xiinxallee nu gaafata jechuudha. Amma isa xiinxaluuf deemna jechuudha. Understanding the expansion of metals
is very crucial for using them in different technological applications. Ho'aan babal'achuu wantootaa kana hubachuun wanti tokko garaagarummaa tempereecheraatiif deebiin inni kennu maal fakkaata kan jedhu kun hubachuun wanta sana fakkeenyaaf sibiila tokkoo fudhanne sibiila sana teknoolojii garaagaraa keessatti hojiirra oolchuudhaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Riqicha hojjechuudhaaf wanta riqicha ittiin hojjennu amala isaa beekuu qabna jechuudha. Deebiin inni tempereecheraaf kennu maal inni? Akkasuma deebiin inni humni yoo irratti dalageeffame kennu maal inni kan jedhu gara fuulduraatti ni barattu waa'ee Young's modulus isaan kana beekuun barbaachisaadha jechuudha. So in our case is very important thing to understand the property of expansion of material when it's subjected to the change of temperature. Great. Have you ever found the metal lid on a glass jar tied to a pen? Simudatee beeka wanta akkasii. Fakkeenyaaf wanta gilaasii irraa hojjetame tokko qaruuraa ta'uu danda'a yookiin waan biraa qaruuraa irraa hojjetame cuftuun isaa immoo sibiila yoo ta'e banamuu didee yoo rakkise ni yaadattu jedha. Egaa furmaan inni jalqaba maalidha jechuudha? One solution is to run hot water over the lid to loosen it because the metal expands more than the glass does. Falli jalqabaa maalidha jechuudha? Bishaan ho'isne cuftuu sana irratti maal goona jechuudha? Dhangalaasuudha. Yeroo kanatti sibiilichi maal ta'a jechuudha? Gilaasii caala amala babal'achuu qaba waan ta'eef dafee sibiilichi gilaasii biraa darbaa yeroo sana irraa banachuu dandeenya jechuudha. To varying extents, most materials expand when heated and contract when cooled. Hammisa adda adda ta'us wantoonni baay'een yemmuu ho'an ni babal'atu. They will expand and yemmuu ho'an ni kottoonfatu. They will contract. Okay. Waa'ee ho'aan babal'achuu wantoota kana sirriitti hubachuudhaaf exersaayizii kana duwwaa hojjechuun hubannoo guutuu isiniif godha waan jedheef exersaayizii 7.12 kitaaba keessan irra jiru kana isiniif hojjechuu murteesse jechuudha. Egaa we are given table of expansion and the contraction of solids here. Asitti gabatee wantoonni tempereechera garaagaraa irratti dheerina isaan qabaatan nuu kennameera jechuudha. Egaa uleewwan garagaraatu nuu kenname jechuudha. Lead, steel, aluminum, brass, copper, glass, pyrex glass. Isaan kun hundi 0 degree Celsius irratti dheerinni isaanii wal qixa. Akkuma argitan meetira tokko tokko jechuudha. Meetira tokko tokko jechuudha. Seentimeetiraan jechuudha. Dhibbi kuni dhibba seentimeetira meetira tokko tokko turanii jechuudha 0 degree Celsius irratti. Akkasuma Negatiiva 100 degree Celsius irratti immoo dheerinni isaanii 100 gadi bu'ee jechuudha. Akkuma argitan liidiin 99.7 akkasumatti hamma pyrexitti deemtan 99.97 jechuudha. Asis yoo dhuftan yemmuu immoo poozitiiva 100 degree Celsius irra tempereechirri ga'u 100 irraa ni dabale jechuudha dheerinni isaanii 100.29 100.11 jedheet xumura irratti 100.3 nuu kennameera. Egaa kana irratti hundoofne gaaffilee 8tu gara gadi kanatti gaafatamnee jirra isaan deebisaa deemna jechuudha. The first question is what can you say about the change in the length of the bars when they are cooled to the temperature of negative 100 degrees Celsius or heated to the temperature of positive 100 degrees Celsius? Maal jechuu dandeessu waa'ee jijjiirama dheerinaa uleewwan kanaa yookiin immoo wantoota armaan olii gabatee keessatti nuu kennaman kanaa yemmuu tempereechara negatiiva 100 degree Celsius dha gara positive 100 degree Celsius jijjiiramu wanti argitan yookiin immoo wanti hubattan maali jechaa jira jechuudha. Is it very small? Jijjiiramni sun baay'ee xiqqaadha. While discussing, consider very long structures such as bridges. Yemmuu deebii keessan deebistan maal godhaa jechaa jira jechuudha. Wantoota baay'ee dheeroo ta'an kanneen akka riqichootaa xiyyeeffannoo keessa galchaa jechaa jira jechuudha. Okay. So gabatee keessa akkuma ilaalle when the materials are heated at 100 degrees Celsius, the length increases. And when they are cooled at
100, I mean at negative 100 degrees Celsius, the length of materials decreases. Egaa wantoonni hundi isaaniitu yommuu temperature 100 degree Celsius irra ga'u dheerinni isaanii ni dabala jechuudha kan hundaatu. The length increases. And yommuu temperature negative 100 degree Celsius itti gadi bu'u dheerinni wantoota yookiin immoo roodiiwwan amma ilaalaa ture suni hundi isaaniitu maal ta'e jechuudha? Ni xiqqaate jechuudha. So fakkeenyaaf roodiiwwan hunda keessaa roodii tokko akka nama fudhannu temperature duraarratti hamma kana yoo ta'e yommuu temperature dabalu T initial plus delta T yoo ta'u dheerinni isaa ni dabala jechuudha. Kun waan hundaafuu gara boodatti sirrii ilaalla. If you double the length of the material, the change in length will be doubled. Yoo dheerina maateriyaali kana dabaltan fakkeenyaaf nuyi kan fudhanne meetira tokko jechuudha yookiin immoo seentimeetira 100 jechuudha. Seentimeetira 100 digirii Celsius duwwaa irratti jechuudha. Seentimeetira 100 kanas 200 seentimeetira otoo fudhanneeti hammi dabaluu isaatis harkuma lamaan dabala jechuudha. Harkuma lamaan dabalaa deema jechuudha. If you triple the length of the material, its change in length will be tripled and so on. Ammas dheerina maateriyaali fudhattan sana harka sadiin yoo dabaltan fakkeenyaaf tokko meetira kan fudhanne kana 3 meetira osoo gooneeti ammi babal'achuusaa yookiin immoo kottoonfachuusaas harkuma sadiin dabala yookiin immoo xiqqaataa deema jechuudha. Yoo temperature dabala hammi dheerina dabalus harka sadiin dabala. Yoo temperature xiqqaate immoo hammi dheerina dabalus harka sadiin xiqqaata jechuudha. Kanaafuu dheerinnis baay'ee murteessaadha jechuudha. So change in length for materials is not small. Kanaafuu dheerinni materiyoota kanarratti jijjiiramni dheerina materiyoota kanarratti dhufe kun xiqqaa miti jechuudha. Why? And it affects in large constructions such as bridge if it is not considered. Kanaafuu amalli wantoota yoo qoratamuu baate daballiin dheerinaa kun wantoota baay'ee dheeroo ta'an kanneen akka riqichaa irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'u jechuudha. Kanaafuu wanta kamiyyuu yommuu hojjennu amala wanta sanaa sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. The second question goes like this. What similarity do you see in how all the materials react as they were? Yommuu adeeman wanti wantoota armaan olii kana yookiin immoo uleewwan gara olitti nuu kennaman gabatee keessatti nuu kennan sun wal fakkeessan maal inni jedheeti sin gaafata jechuudha. All materials in the diagram or in the table lengthen as they are warmed. Wantoonni sun hundi isaaniitu adaduma temperature isaanii dabalaa deeman yookiin immoo adaduma ho'aa deemaniin dheerinni isaanii ni dabale jechuudha. Yommuu negative 100 degree Celsius dha 0 irra ga'an hin dabale 0 irraa immoo yommuu 100 degree Celsius ga'an ammas ni dabale jechuudha. Kun isaan wal fakkeessa. The length increases from the lower temperature which is negative 100 degree Celsius to the higher temperature which is 100 degree Celsius. Egaa dheerinni temperature isa xiqqaa negative 100 degree Celsius dha. Gara temperature guddaa 100 degree Celsius tti yommuu deemu dheerinni isaanii hundaatu ni dabale jechuudha. The length of the materials increases progressively with the increase in temperature, indicating a direct relationship between temperature and expansion. Egaa dheerinni kun itti fufiinsumaan dabalaa deeme waan ta'eef akkuma temperature dabalaa deemuun kun maal nutti agarsiisa jechuudha? Hariiroon temperaturaa fi babal'achuu gidduu akka jiru nutti agarsiisa jechuudha. Erga itti boodarratti ni ilaalla. So hariiroon temperaturaa fi babal'achuu wantoota gidduu akka jiru mul'istuudha yookiin immoo agarsiistuudha jechuudha. Inni kun question number 3. In what way do the materials react differently as they were? Wantoonni kun yommuu ho'aa deeman immoo yommuu ho'an wanti isaan addaddummaa agarsiisan maal inni kan isin argitan jechaa jira jechuudha. Different materials react differently when they are heated. Meeshaaleen garagaraa yookiin immoo wantoonni garagaraa uleewwan armaan olitti gabatee keessatti nuu kennaman suni akkaataan isaan yookiin immoo hammi isaan itti dheeratan addaddummaa qaba.
Inni tokko guddaadha, inni tokko xiqqaadha jechuudha. Kuni garaagarummaa mul'ateedha. The change in length of some materials is very small compared with other materials when they are exposed to same temperature. Jijjiiramni dheerina wantoota armaan olitti nuu kennamanii kuni kan isa tokko baay'ee xiqqaadha. Kan isa biraatiin yommuu madaalamu jechuudha. Kan isa tokko immoo baay'ee guddaadha jechuudha. Garuu temperature isaan subjected itti ta'an yookiin immoo exposed itti ta'an wal fakkaataadha jechuudha. Kunis garaagarummaa achi keessatti nu argine lakkoofsota garaagaraa argaa turre sanadha jechuudha. For example, the change in length of a lead is about 10 times that of a Pyrex. Fakkeenyaaf jijjiiramni dheerinaa kan leedii harka 10 kan Pyrexii ta'a jechuudha. Harka 10 kan Pyrexii ta'a jechuudha. Teebilii keessaa ilaaluu dandeessu. Question number 4. Which material expanded the most as it warms? Meeshaa kamii yommuu ho'u kan baay'ee babal'ate jedhee nu gaafata jechuudha. Egaa akkuma ilaaltan among the materials listed, lead expanded the most as it warms. Egaa meeshaalee nuu kennaman san keessaa yommuu ho'u dheerina guddaa kan dabale leadidha jechuudha. Its coefficient of linear expansion is relatively high, causing a significant increase in length when heated. Sababni kun ta'eefis wantoonni hunduu reetiin isaan itti babal'atan coefficient of linear expansion kan jedhu qabu jechuudha. So coefficient kana leading guddaa waan qabuuf jechuudha. Kanaaf dheerina guddaatiin dabale waa'ee coefficient of linear expansion ni ilaalla jechuudha booda irratti. Question number 5. Which material expands least as it warms? Materialiin immoo yookiin immoo uleen immoo yommuu ho'u xiqquma babal'ate eenyudha jedhee nu gaafata jechuudha. Eenyudha jechuudha akkuma argitan Pyrex. It expands the least as it warms. It has the lowest coefficient of linear expansion among the materials listed, resulting in minimal length changes when subjected to temperature variations. Pyrexin kun immoo xiqquma babal'ate waan ta'eef kun immoo maaltu agarsiisa ree coefficientiin babal'achuu sarara hawaasaa xiqqaa ta'uusaa nutti agarsiisa jechuudha. Question number 6. What do you notice from your list when you examine how the materials cool and contract? Does the material that expands the most at high temperature also contract the most at low temperature? Egaa gaaffiin kun immoo maal jedha? Amma ammaatti yommuu wantoonni ho'an ilaalaa turre jechuudha gaaffiin amma shanitti turan. Amma immoo wantoonni yommuu qorran hammi kottoonfachuu isaa yommuu xiinxaltan when you examine, does material that expands the most at high temperature also contract the most at low temperature? Meeshaan temperature guddaa irratti dheerinni isaa baay'ee dabalu temperature xiqqaa irratti akkasuma baay'ee kontoonfata yookiin immoo dheerinni isaa xiqqaataa jedhee nu gaafata jechuudha. The answer is yes. When examining how materials cool and contract, it is generally observed that the material which expands the most at high temperatures also contracts the most at low temperatures. Deebiin isaa eeyyeedha jechuudha. Gabatee keessaa akkuma ilaalaa jirtan yommuu wantoonni temperature guddaa irratti baay'ee babal'atan wanti suni temperature baay'ee xiqqaa keessattis immoo baay'ee kottoonfata yookiin immoo dheerinni isaa baay'ee hir'isaa jechuudha. This is because the coefficient of linear expansion which detects the degree of expansion or contraction remains constant for a given material. Egaa kana kan murteessu coefficientii babal'achuu sarara waatii jechuudha. Waa'ee coefficientii kana gara boodatti sirriitti ilaallaa jechuudha. Inni dhaabbataadha waan ta'eef jijjiirama temperature wajjinuu dheerina wantoota irratti kan wanta dhufu kan murteessu coefficientii sana jechuudha. Kan materiaalii tokko coefficientii suni dhaabbataadha waan ta'eef isatu wanti kuni hariiroo wal fakkaataa akka qabaatu taasisaa jechuudha. Yommuu temperature baay'ee guddaa ta'e baay'ee wanti babal'atu, yommuu immoo temperature xiqqaa ta'e baay'ee kottoonfataa jechuudha. Great. Question number 7. Compare the change in length of materials at 100 degrees Celsius in the table and write it in an increasing order. Wantoota kana 100 degree Celsius irratti ilaalaati
akkaataa dabalii dheerina isaaniitiin order godhaa jechuudha. Kana teebilii keessa ilaaltanii order gochuu dandeessu jechuudha. So let's compare them. Pyrex is less than glass 100 degree Celsius irratti jechuudha. Dheerinni isaa xiqqaan eenyudha jechuudha? Glaasiidha jechuudha. Pyrexiidha jechuudha. Pyrexiin kunis glaasiidhuma ta'ee garaagarummaa qabu jechuudha. Kuni boric oxide kan of keessaa qabudha jechuudha. Inni kun immoo silikeetii irraa kan ijaaramudha jechuudha. Ordinary glass kan jennuun kun. So Pyrex is less than glass. Glass is less than steel. Steel is less than copper. Copper is less than brass. Brass is less than aluminum. Aluminum is less than lead. Egaa inni guddaan eenyudha jechuudha? Leadidha jechuudha. Bifa kanaan order gochuu dandeessu. The last but not least is question number 8. A builder asked you to select a metal that does not vary with temperature. Egaa namni waan ta'e ijaaruu barbaadu tokko meeshaalee armaan olii keessaa kam akka filachuu qabu isin gaafate jechuudha. Which best metal do you recommend from the list? Egaa hojiin isinitti kennamte jechuudha. Meetaalota kana keessa sibiilota jechuudha. Gilaasii faa, Pyrex faa ni dhiistu jechuudha. Amma sibiilota qofa waliin madaalchistu. Sibiilota keessaa sibiilli isin recommend gootan yookiin immoo namicha kana gorsitan kam ta'a isiniin jechaa jira jechuudha. Kanaafuu kam filachuu qabdu? Sibiila linear expansionii xiqqaa qabu yookiin immoo sibiila jijjiirama temperaturaatiif deebii xiqqaa kennu filachuu qabdu jechuudha. For a builder seeking a metal that does not vary significantly with temperature, steel would be the most suitable choice from the list. Egaa builder yookiin immoo nama wanta ijaaruu barbaade tokkoof sibiila temperaturaaf dafee deebii hin kennine yookiin immoo hammi deebii kennuu isaa xiqqaa ta'e filuufii qabdu jechuudha. Sibiilli sunis immoo eenyudha jechuudha? It is perfectly steel. Steel yookiin immoo ayiranii gorsuu ni qabdu yookiin isa fayyadame jechuu ni qabdu jechuudha. Kanaafidha jechuudha. Mana yommuu ijaarru, riqicha garaagaraa yommuu ijaarru, feerroon maalirraa hojjetama jechuudha? Ayiranii yookiin immoo steel irraa kan hojjetamudha jechuudha. From the given metals, steel has a low coefficient of linear expansion. Egaa sibiilota nuu kennaman san keessaa steeliin coefficientii babal'achuu sararaawaa kanaa xiqqaa qaba jechuudha. Which means it experiences minimal changes in length as the temperature fluctuates. Kana jechuun sibiilli kuni coefficientii linear expansionii xiqqaa qaba jechuun yommuu temperature jijjiiramu deebiin inni kennu baay'ee xiqqaadha yookiin immoo temperature dabalus xiqqaatus hammi kottoonfachuu fi diriiruusaa baay'ee xiqqaa ta'a jechuudha. Okay. Kana fakkaatu gaaffileen keenya. Amma kutaa itti aanutti haa dabarru. Egaa waan baay'ee akka hubattan abdiin qaba jechuudha gaaffilee kanarraa. So, when a solid is heated, its particle moves further apart and hence the solid expands. Yommuu jajjaboon tokko ho'ifamu, paartikiloonni isaa adda adda fagaatu jechuudha. Paartikiloonni isaa adda adda fagaatu jechuun jajjaboon kun akka babal'atuuf sababa ta'a jechuudha. To varying extents, most materials expand when heated and contract when cold. Garaagarummaan jiraatus wantoonni baay'een yommuu ho'an ni babal'atu, yommuu qorran ni kottoonfatu jechuudha. The increase in any one dimension of solid is called linear expansion. Hammi waan tokko dimensionii tokkoon dabaluun yookiin immoo dheerinni qofti dabaluun linear expansion yookiin immoo babal'achuu sararaawaa jennaani jechuudha. Linear in the sense that the expansion occurs along a line. Egaa linear yookiin immoo sararaawaa kan jenneef maaliif jechuudha? Babal'achuun kun kan uumamu maaliin jechuudha? Sarara yookiin immoo dheerina qofaan wanti tokko yommuu dabaludha jechuudha. One dimension yoo ta'e linear expansionii jedhama jechuudha. The following figure illustrates the linear expansion of a rod whose length is L0 at temperature T0 or T initial. Egaa fiigarii kana yommuu ilaaltan dheerinni wanta kanaa shiboo ta'uu danda'a yookiin immoo ulee kanaa L0 dha yommuu temperature T0 ture irratti jechuudha. When the temperature increases from T0 to T0 plus delta T, the length becomes L0 plus delta L, where delta T and delta L are the magnitude of the changes in temperature and length respectively. Yommuu temperature T0 ture kuni
gara T naught plus delta T yommuu jijjiiramu jijjiirama tempereecharaa dhufe sana jechuudha. Dheerinni ulee kanaas yookiin immoo dheerinni wanta kanaas L naught plus delta L itti ol guddate jechuudha. Kun asuma irraa akka argitan tempereecharri asitti T naught plus delta T, dheerinnis maal ta'e jechuudha? L naught plus delta L. Conversely, when the temperature decreases to T initial minus delta T, the length decreases to L initial minus delta L ta'a jechuudha. Ammas wantumti kun temperature T initial kanarraa gara T initial minus delta T osoo hir'ateetii dheerinnis akkasumatti hir'ata jechuudha. For modest temperature changes, experiments show that the change in length delta L is directly proportional to the change in temperature delta T. Egaa temperature giddu galeessaa keessatti jijjiirama temperature giddu galeessaa keessatti experimentiin yookiin immoo yaaliin saayinsawaa kan agarsiisu change in length jijjiiramni dheerina wanta irratti dhufu jijjiirama temperature wajjinuu hariiroo kallattii qabaata jechuudha. So delta L is directly proportional to delta T. Let's say this one the first proportionality. Isa kana proportionality isa jalqabaa haa jennuuni jechuudha. Temperature yookiin jijjiirama temperature xiqqaadhaaf jijjiiramni dheerina wanta irratti uumamu jijjiirama temperature wajjinuu hariiroo kallattii qabaata jechuudha. In addition, the change in length is proportional to the initial length of the rod. Akkasuma jijjiiramni dheerina wanta irratti dhufu suni dheerina jalqabaa wanta sanii yookiin immoo ulee sanii wajjinuu ammas hariiroo kallattii qabaata jechuudha. Which means delta L is directly proportional to L naught. Let's say this is the second proportionality. Jijjiiramni dheerinaa kun ammas dheerina jalqabaa wanta sanaa yookiin immoo shiboo sanaa irratti illee maal ta'a jechuudha ni hundaa'a. From the above two occasions, we can conclude that delta L is directly proportional to L naught times delta T. Kana wajjinis hariiroo kallattii qaba jenneerra. Kana wajjinis hariiroo kallattii qaba jenneerra. Kanaafuu delta L in baay'ataa L naught fi delta T kana wajjinis hariiroo kallattii qabaata jechuudha. Dheerina jalqabaa ulee sanii wajjinis hariiroo kallattii qabaata. Hammi dheerina dabalu jechuudha. Jijjiirama temperature wajjinis hariiroo kallattii qabaata jechuudha. Isa kanaan proportionality isa sadaffaa jennu. By using the proportionality constant alpha, egaa proportionality jira jechuun yeroo hunda constantiin tokko akka jiru beekuu qabdu jechuudha. Hariiroon kallattii jira jechuun wanti constantii ta'e tokko jira jechuudha. So waa isaa sila kan dubbachaa jirru sun coefficient of linear expansion kan jenne suni constantii keenya ta'a jechuudha. Change of L equals alpha, which is the coefficient of linear expansion of solid times the initial length of a material times delta T. Let's say this is equation 4. Kuni hima walqixaa afuraffaadhaa jennu jechuudha. So amma delta L keenyaaf maal arganneerra? Formula arganneerra jechuudha. Hamma jijjiirama temperature uumame keessatti wanti tokko dheerina hammamiitiin dabala kan jedhu argachuu barbaadan formula kana fayyadamtu jechuudha. Where alpha is the coefficient of linear expansion and its unit is 1 per degree Celsius. Egaa alfaan iddoo kanatti nuyi fayyadamne kuni coefficientii babal'achuu sararawaa kan ta'e akkasumas unitiin isaa per degree Celsius kan ta'edha jechuudha. Okay, xiqqooshii define goonu coefficientii kana jechuudha. A coefficient of linear expansion is the increase in length of a 1 meter rod of a given substance when its temperature increases by 1 Kelvin or by 1 degree Celsius. Coefficientii babal'achuu sararawaa kan jennuun hamma dheerina ulee meetira tokko dheeratu yommuu tempereecharii kalvinii tokkoon yookiin immoo seelsiyasii tokkoon dabalu uumamuuti jechuudha.
hamma maaliin jedhee hamma dheerina ulee meetira tokko dheeratu. Ulee meetira tokko dheeratuuf kanarraa define ta'e jechuudha konstaantiin keenya. Ulee meetira tokko dheeratuuf temperature yoo kelvinii tokkoon yookiin immoo seelsiyesii tokkoon dabale hammam ta'a seensi jedhu kan nu kennu coefficient of linear expansion yookiin immoo coefficient babal'achuu sararawaa jennaanii jechuudha. Linear expansion is the increase in length of a substance due to heating. Egaa linear expansion yookiin immoo babal'achuu sararawaa yookiin immoo babal'achuu dheerinaa kan jennuun kun dheerinaan dabaluu wanta tokko sababa ho'aatiin dhufuudha yookiin immoo sababa jijjiirama tempereecheraatiin dhufuudha jechuudha. Maaliin dabaluu? Dheerinaan dabaluu sababa ho'aatiin wanta tokko irratti uumamuun linear expansion babal'achuu sararawaa yookiin immoo babal'achuu dheerinaa wantootaa jennaanii jechuudha. From the above first equation, we can derive for the length of material after a change of temperature, and also we can derive for the final temperature. Equation afraffaa sila ilaalle sana delta L is equals to alpha times L naught times delta T kan jenne sanarraa dheerina xumuraa dheerina waliigalaa wanta nuu kenname tokkoof derive gochuu dandeenya jechuudha. Let's derive it. Delta L is equals to alpha L naught delta T. Kuni equation keenya isa afraffaa kan jenne sanadha jechuudha. So isa kana yemmuu didiriirsinu delta L means L final. Dheerina wanta erga ho'een booda qabaatu minus L naught initial length of a material equals alpha coefficient of linear expansion initial length delta T. Garaagarummaa tempereecheraati jechuudha. So isa kanarraa gamalachuurraa maal godha jechuudha? L initial itti dha'uudha jechuudha isa kana. So L final will be L naught plus alpha times L naught times delta T. Isa kana ta'a jechuudha. Yookiin L naught kana iddoo lama qabdu waan ta'eef koomanii fudhataniit L naught salphifachuu dandeessu jechuudha bifa kanaan. Koomanii yemmuu fudhannu L naughtis kunoo L naught asiis qabna waan ta'eef L naught iddoo kanatti koomanii fudhattu iddoo kanatti tokkotti isin hafa 1 plus alpha asittis L naught tokko tafa jechuudha delta T ta'a jechuudha. Mulqixxaata shanaffaa haa argannu jechuudha. So isa kana yoo beektan akkasumas tempereecheraaf immoo mee isin ofii keessaniif derive godha. Tempereechera xumuraa wanti tokko dheerinisa hamma kanatti yoo dabale jedhee yoo isinii kenne tempereechera barbaade yoo isiniin jedhe delta T kanaaf derive gochuu dandeessu. So isa kanas maal gochuu qabdu jechuudha? TF minus T initial jettanii erga keessaniin booda adeemsa sirrii hordoftanii yoo deemtan T finalii keessaniifis derive gochuu dandeessu jechuudha. Bifuma kanaan isa isinumaaf dhiisa. So this is the table of the coefficient of linear expansion of solids. Egaa teebiliin kuni koefficientii wantoota garagaraatu nuu kennameera jechuudha. Koefficientii babal'achuu sararawaa wantoota garagaraatu nuu kennameera jechuudha. Egaa wantoota kana sirriitti ilaalaa itti fayyadama. Kuni konstaantiidha jechuudha. Yuunitiin isaa per degree celsius dha isiniin jedheera jechuudha. So aluminamiin kana qabaa, braasiin kana qabaa, concretiin kana qabaa, copperiin kana qabaa, hamma silveriitti yoo deemtan isinii kennameera jechuudha. Isaan kuni dhaabbataadha isiniif kennama. Qorumsa garaagaraa irrattis kuni isiniif kennama jechuudha. Isin yoo danda'ame ta'e immoo biyyaansi wantoota basic ta'an kan ijoodha. Wantoonni kun yeroo baay'ee itti fayyadamna. Qorumsa irrattis immoo yeroo baay'ee ni gaafatama kan jettan sammuutti illee memorize yoo gootan doesn't matter, is perfect. Great. Okay, fakkeenyota ilaallee xumurra jechuudha. Example 7.5. A thin rod of gold has a length of 1.5 times 10 raised to minus 1 meter at a temperature of 27 degrees Celsius. Uleen qal'aan warqee irraa hojjetame tokko dheerina 1.5 baay'isuu 10 paawurii negatiiva tokko meetiraa qabanuun jedhe. Temperature hammam irratti? 27 degrees Celsius irratti. Temperature 27 degrees Celsius irratti. The rod falls into a sink of hot water whose temperature is 49 degrees Celsius. What is the change in the length of the gold rod? Then, uleen kuni gara maalitti kufee? Gara wanta bishaan ho'aa temperature isaa digirii 49 digirii Celsius 49 ta'etti kufee jechuudha. Yommuu kana jijjiiramni
dheerina warqee kanarratti dhufu hammam ta'a jedheet isin gaafate jechuudha. Egaa baay'ee salphaadha. Kennamoota keessan adda baafachuu qabdu jechuudha. Dheerinni goolli kanaa nuu kennameera. Tempireecharri jalqabaa nuu kennameera. Tempireecharri xumuraa bishaanis nuu kennameera jechuudha. Alfaan immoo coefficient of linear expansion of gold in table keessan keessaa ilaallachuu dandeessu jechuudha. So the coefficient of expansion linear expansion of gold is 1.4 times 10 raised to minus 5 per degree Celsius. Jaladha jechuudha. Isheen kun isa kana qabna jechuudha. Dheerinni jalqabaa warqee kana yookiin ulee kana 1.5 baay'isuu 10 paaworii negatiiva 1 meetira. T initial is 27 degrees Celsius. T final is 49 degrees Celsius. So delta T mean TF minus T initial 49 minus 27 ta'a jechuudha. Barbaadan asumatti xumuruu dandeessu yookiin formulaa keessatti itti fayyadamuu dandeessu. And the required one is delta L. Jijjiirama temperature change in length jedhee nu gaafate jechuudha. Initial length hin jenne, final length hin jenne, change in length. Jijjiirama dheerina ulee irratti dhufuuti kan gaafatamne jechuudha. Here is the thing. From the previous formula, we have delta L equals alpha L naught delta T. Isa kana qabna jechuudha. Jijjiiramni temperature coefficient linear expansion wanta sana baay'isuu dheerina jalqabaa wanta sana baay'isuu jijjiirama temperature ati jechuudha. Then lakkoofsota keessan bakka buufachuu qofa jechuudha. Delta L equals alpha is 1.4 times 10 raised to negative 5 per degree Celsius jala jechuudha. 1 over degree Celsius jedha unitiin isaa times the initial length of the rod is 1.5 times 10 raised to minus 1 meter times 49 degrees Celsius minus 27 degrees Celsius, which is delta T. Final temperature minus initial temperature. Isaan kana of eeggannoodhaan calculation keessan hojjechuu qofa jira. So jalqaba irratti ida'uu kana hojjechuu qabna waan ta'eef 49 hir'isuu 27 22 degrii Celsius ta'a jechuudha. Isin lakkoofsota kana waliin baay'istu jechuudha. 1.4 baay'isuu 1.5 baay'isuu 22 yommuu baay'istan meeqa argattu? 46.2 times 10 raised to egaa paaworii lama qabna paaworota baay'isuudha waan ta'eef walitti hidhaatu jechuudha akkuma saayinii isaaniitti jechuudha negatiiv pozitiivii isaa eeggattanii so iddoo kana negatiiva 5 qabna negatiiva 5 baay'isuudha waan ta'eef ida'uu negatiiva tokko ammattuu keessatti ta'a jechuudha yuunitiin keessanis iddoo kana meetira qabna asii gubbaarraa digirii asii gubbaarraa isa kana jechuudha 22 digirii seelsiyeesii kanarraa gubbaarraa digirii seelsiyeesii qabna kunoo finneerra iddoo kana ammoo per degree Celsius qabna kunoo jala taasifneerra jechuudha. Kanaan booda degree Celsiusin degree Celsiusidhaan maal ta'a jechuudha ni salphata jechuudha. Meetira duwwaatu nuuf dheerinatu dabala waan ta'eef. Then delta L is equals to 46.2 times 10 raised to minus 6 meetri ta'a jechuudha. Akka isaan scientific notation sirriidhaan yommuu barreessinu tuqaa kana tokko garanti yommuu dabarsinu asii negatiiva kana nu hir'isaa jechuudha. So 4.62 times 10 raised to negative 5 meetri ta'a jechuudha delta L keenya xumurree jirra. Fakkeenya lammaffaa example 7.6 the initial length of a brass rod is 50 centimeter at temperature of 25 degrees Celsius. Dheerinni jalqabaa ulee madaabii tokko meetira walakkaadha yookiin immoo seentimeetira 50 nuun jedhee jechuudha. Temperature meeqa irratti 25 degrees Celsius irratti. What will be its final length when it is heated to a temperature of 70 degrees Celsius? Dheerinni xumuraa isaa yoo temperature degree Celsius 70tti guddate meeqa ta'a jedhee nu gaafate jechuudha. Ammas kennamaa keessan lafa kaawwachuudha jechuudha. First off, we need to know the coefficient of linear expansion of brass. Gabatee keenya keessaa ilaallanna jechuudha. It is about 1.9 times 10 raised to negative 5 per degree Celsius. Kan braasii yookiin kan madaabii isa kana ta'a jechuudha. Dheerinni jalqabaa ulee keenyaa meeqadha jechuudha? Meetira walakkaa, which means 0.5 meter. Initial temperature 25 degrees Celsius. Final temperature is 70 degrees Celsius. Temperature xumuraa 70 degrees Celsius tunuu kenname jechuudha. Kun asumatti akka argitan jechuudha. Inni jalqabaa kanadha jechuudha.
which means delta t is equals to tf minus t initial akka ta'e beekamaadha jechuudha. Asumatti haa xumurru amma immoo. So final temperature is 70 degrees Celsius minus initial is 25 degrees Celsius. When you subtract 25 from 70, it will be 45 degrees Celsius. Delta tin keessan 45 degrees Celsius ta'a jechuudha. Kuni kennamoota kee. And the required one is the final length of the brass rod after expansion. Dheerina braasiin yookiin immoo madaabiin kun erga babal'ateen booda qabaatudha jechuudha. Inni itti aanu here is the thing. Formula keenya sila isinii kaa'irraa maal qabna jechuudha. L final is equals to L naught plus alpha L naught times delta t yookiin immoo formula dhuma isa equation 4 jenne sana barreeffattanii isumarraa haaraa derive godhachuu dandeessu jechuudha. Delta L is equals to alpha L naught delta t kan jedhuunis argachuu dandeessu xumura irratti isa kana fiddu waan ta'eef jechuudha. Then lakkoofsa keessan bakka buusuu deemu. L naught is 0.5 meter. Dheerina jalqabaa ulee sanaati jechuudha. Plus alpha 1.9 times 10 raised to negative 5 per degree Celsius and L naught is again 0.5 meter. L naught is dagachuun qabnu jechuudha. Ammas formulaan keenya kun as nu kaa'eera waan ta'eef times 45 degrees Celsius. What is 45 degrees Celsius? It is delta t jijjiirama temperatureati jechuudha. Delta t dha jechuudha 45 kun asitti calculate goone kan argannu. Delta t is equal to tf minus t initial 70 irraa 25 hir'isneet 45 kana achirraa arganne jechuudha. Then LF equals 0.5 meter plus isa kana yommuu waliin baay'istan tokko tuqaa 9 baay'isuu duwwaa tuqaa 5 baay'isuu 45 poweriin keenya kun ishee kana jira 42 tuqaa 75 times 10 raised to negative 5 meetrii argattu jechuudha. Dheerinni xumuraa meeqa jechuudha? Duwwaa tuqaa 5 meetira isa kana yommuu desimaalatti jijjiirtanii barreessitan 0.000425 meetrii argattu jechuudha. Sirriitti ilaalaa yommuu calculate gootan sirriitti ilaalaa jechuudha isin ofii keessaniif isa kanas yommuu jijjiirtan. Kanaafuu xumura irratti dheerinni biraasii kanaa meeqa jechuudha? Duwwaa tuqaa 5 duwwaa 4275 meetira jechuudha. So isa kana mee iddoo lamaa kanatti haa bunnuuti 7 waan ta'eef gara 3tti siqsuu dandeenya jechuudha. Yommuu siqsinu meeqa arganna jechuudha? LF is equals to scientific notation dhaan yommuu barreessinu 5.0043 isa kana 2 kana gara 3tti bunne jechuudha. Times 10 raised to negative 1 meter or which means 50.043 centimetri ta'a jechuudha. So dheerinni xumuraa biraasii kana yookiin immoo ulee kana xumura irratti sila meeqa ture 50 centimetira ture jechuudha. Amma immoo 50 tuqaa duwwaa 43 centimetira dabale jechuudha. Egaa osoo biraasiin kuni kan 100 meetira dheeratu ta'eeti 0.43 kuni baay'ee guddatti jechuudha. Isheen kuni baay'ee xiqqaadha jettanii hin yaadina. Egaa walumaa galatti kutaa irraatiif kanan qabadhe isiniif dhiyaadde isa kana fakkaata jechuudha. Kanaafuu isin samma ammaatti chaanalicha subscribe godhin jirtu taanaan maal eeg duree subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessan fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa. Akkasumas anaallee na jajjabeessaa itti dabalee PDF qabiyyee kanaa yoo barbaaddan description box keessatti chaanalii Telegiraamii isiniifan kaa'aa achi keessaa argachuu dandeessu jechuudha. Kutaa itti aanu keessatti gaaflee xumuraa boqonnaa kana kan hojjennu ta'a jechuudha. We will do the end of unit questions and the problems one by one and detail. Qabiyyee itti aanu kanaa immoo arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. One love.